Ma harka fuunii daawwattoota yuutuubii isaa gisee nu jalatti argamtan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha gidduu kana isin jalaa baduu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafachaa haala yeroo biyya keenyaa fi haala siyaasa biyya keenyaa waan tokko isinitti himuu dhufneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa egaa haalli biyya keenya keessa jiru baay'ee wal xaxaadhaa fi ulfaataa dhufuun isaa qaala'insa gabaatiin wal qabatee dargaggoonni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti dirqiidhaan gara adda waraanaa keeffamuudhaanis wal qabate akkasumas ammoo wabii seenaa ijoolleewwan Oromoodhaaf biyya keessa ta'anii sagalee ta'an yaaspediin dabalatee namoonni hedduun torban kana keessa namoonni hedduun aktivistoonni Oromoon qabdu jennee yaanne akkasumas Oromoo keessatti sochiiwwan gurguddaa kan dhageessisaa jiran torbee kana keessa namoonni hedduun isaanii qabamanii hidhamanii jiru. Yaasped akkuma qabamee hidhameetti sana booda michuu wabii seenaallee kan inni qabamee hidhame magaalaa Adaamaa keessatti ni jira jechuudha. Kanaan dura maatii isaa duraan osoo isa hin qabin isa fidaa jechuudha maatii isaa qabanii hidhuun ni beekama jechuudha. Ammoo dheengadda Adaamaa naannoo Amadee jedhamutti kan isaan qabanii hidhanii wabii jechuudha. Inni kan bira haalli biyya keessa jiru keessatti Finfinnee keessa jirtu Finfinneen loskaadhaan hidhattoonni Amaaraa guutummaan guutuuchuun isaanii ni beekama. Haala huccuu normaala uffatanii Finfinnee keessa erga seenaniin sana booda Finfinnee keessatti ammoo huccuudhuma isaanii dambii isaanii uffatanii kan isaan hawaasa goolaa jiran dhalattoota Oromoo akkasumas dhalattoota Tigraay irratti illee guyyaa guyyaadhaan ajjeechaan akka ni raawwataa jiru. Guyyaa guyyaadhaan daguuggaan sanyii akka ni raawwachaa jiru. Guyyaa guyyaadhaan akkasumas hidhaan illee kan inni itti baay'atee dhufeetu hedduun isaanii jira. Keessatti Oromoon naannoo awutoobis taraa jiraatan hedduun isaanii guyyaa guyyaadhaan kan isaan hidhamanii dararamaa jiran yookaan immoo achi buuteen isaanii dhabaman hedduutu jiru jechuudha. Gama biraatiin akkuma torban lamaan darbe keessa mootummaan Itoophiyaa duula dirree waraanaa taasiseen bakkoota TPLF qabatan hunda isaanii jechuun ni danda'ama. Bakka tokko yookaan bakka murteessoo fakkeenyaaf kanneen akka Laalibalaa kanneen akka Cibraa bakka hedduu to'ateeti jira. To'annoon isaa kuni lolii isaanii immoo yookaan dhukaasni walitti banameeti immoo akkasumaan TPLF dhiisanii baaniinaan mootummaan kun to'ate kan jedhus shakkii guddaa keessa nama galcheeti jira. Dhugaan jirtu garuu TPLF tooftaa lolaa jijjiirra jedhanii kan isaan bakka qaqqabatan gadhiisanii deemanii Laalibalaa to'achuun isaanii yaadatama torban lama keessa guyyaa 11 keessatti ammoo deebisanii ammoo TPLF Laalibalaa to'achuun isaanii hedduu kan mootummaa rifaaseedhaa fi walfalmii guddaa keessa nama seensiseedha jechuudha. Akkamitti guyyaa 12 gidduu keessatti qabachuu danda'ani humni mootummaa bakka sana hin jiru dhukaasni walitti banameeti ammoo dhiisanii akkuma TPLF dhiistee baate humni mootummaas dhiisee ba'ee jennaan to'atan jechuudhaaf baay'ee dubbii wal xaxaa keessa jirama jechuudha. Yuunivarsiitii Walloo manca'iinsa irratti mudateen waggaa 2 ol natti fudhachuu danda'a deebi'ee of dandamachuu kiyyaaf jedha. Akkasumas manca'iinsa qabeenya hedduu akka barbadaa'edha kan inni himate. Mootummaan Itoophiyaa yuunivarsiitii tokko deebisee ijaaruu dadhabuun isaa kanumaan baay'ee kan namaaf galudha. Keessatti amma fakkeenyaa boba'aan Itoophiyaa keessatti qaala'insi gabaa erga jabaate boba'aan leetirii tokko qarshii 35 oliin bitamuutti jalqabeeti jira. Kun ammoo qaala'insi gabaa kuni al tokko ol kaanaan dafee gaddeebi'uun isaa yeroo baay'ee namatti fudhata. Egaa mootummaan kun osoo dhuma dhaabbiidhaan jiru akka kufedha kan inni agarsiisaa jiru. Waboon guutummaan guutuutti jechuun ni danda'ama. Wallagga guutummaan guutuutti amma gara Shawaa Kaabaatti dhufee injifannowwan gurguddaa kan inni galmeessaa jiru jira. Gara Finfinneettis as siqataati jira. Finfinnee to'achuudhaaf harka keessa seensifatee jira. Gama biraatiin TPLF tooftaa lolaa erga jijjiirrateen booda bakkootan kanaan dura qabattee kaatee gadhiisaa jirtullee deebitee to'achuutti jirte. Waboon gama kanaanis ariifannaan inni gara Finfinneetti godhaa jiru milkii gurguddaa kan of keessaa qabudha. Tooftaawwan lolaa jijjiirratanii keessatti bakkeewwan garaagaraa bakkeewwan gurguddoo
wallaggaa keessa jirtu to'achuudhaan mootummaa mataa isaanii dhaabbanii ofiin akka bulchaa jiranudha kan social media irrattis illee haa ta'u bakka adda addaa irrattis illee haa ta'u kan isaan yeroo dubbii godhanu kan inni mul'atu jira jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo gabrummaa gurguddaa keessa kan turee fi faffaca'iinsaan yookaan qoqqoodiinsaan inni kaan gara mootummaa goree inni kaan gara loltummaa goree inni kaan gara mana hidhaatti bakka adda addaatti hiramuudhaan tokkummaan Oromoon qabdu erga faffaca'ee sana booda mootummaan gabroonfataan kun erga as deebi'ee ammoo tokkummaan ilmaan Oromoo ammas baay'ee yaaddo guddaa keessa kan galche amma immoo namoonni hedduun warri qaama mootummaa keessa jiran illee mootummaan kun akka sirna kanaan dura deebisee ijaaruudhaaf tattaafataa jiru waan hubataniif hedduun isaanii dhiisanii kan isaan gara wobootti makataa jiran akkasumas kan isaan dhiisanii biyyaa badaa jirantu jiru. Kaabinoonni mootummaa hedduun isaanii jechuun ni danda'ama. Harki caalan kan isaan baqatanii gara Awurooppaa, Ameerikaa kanatti babbaqataa jiran hedduutu jiru, gara Keeniyaa kana fa'a. Mootummaan kun yeroo ammaa kana keessatti haalli inni keessa jiru namatiis hin qabu, eenyu wajjin akka jiru hin qabu. Amma fakkeenyaa odeeffannoowwan dhaqqabaa jirantu jiru. Amma akka godina Jimmaatti waan achi keessa ta'uu nan beeka, nan dhaga'a. Keessatti Aggaaroo keessatti dargaggoonni barandaarra bulan hedduun isaanii hedduu turanii kanaan dura amma akka baay'inaan fuudhamanii gara adda waraanaa geeffamanidha kan odeeffannoon dhaqqabinatti mul'isu jechuudha. Ijoolleewwan hiyyeessaa haadhaaf abbaa hin qabne barandaa uffatanii bulan namoonni hedduun akka fuudhamanii dirqiidhaan halkanfaa fuudhamanii gara adda waraanaatti geeffamanidha kan odeeffannoon dhaqqabee magaalaawwan Oromiyaa guutummaan guutuutti jechuun ni danda'ama. Warri barandaa bulan ijoolleen balbalarra bulan yookaan bakkee bulan hedduun isaanii fuudhamaniiti kan inni gara adda waraanaa geeffamaa jiranu. Kan baqataniiti jiru hedduu haala nama yaaddessaa keessa jirti biyyattiin. Kufaatii dinagdeedhaan wal qabatee haalli isiin keessa jirtu baay'ee hammaachaa dhufuun isaa hedduu kan nama yaaddessuudha. Mootummaan gamtoomanii illee mootummaan addunyaa lammiileen isaanii akka Itoophiyaa keessa jiran Itoophiyaa gadhiistee baatu akkuma kanaan dura ammas jabeessitee itti fuufteeti jirti. UKnis akka lammiin isii atattamaan Itoophiyaa gadhiisanii baanu waamicha dabarsitee jirti. Kun kan inni agarsiisu mootummaan kun dippiloomaasii addunyaa kamiinuyyuu akka hin qabnee fi haalli inni keessa deemaa jiru baay'ee hamaa ta'uusaa kan namatti agarsiisudha. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube Saaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan haaraa haala biyya keessaaf haala siyaasaa dhimma aartiitiinis wal qabatee kan isin biraan geenyu ta'uusaa as gamanumaan isiniif ibsina. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya taasiniin jedha. Egaa kanuma qabadhee dhufeetiin jira. Walitti dachaana hanga walitti dachaanutti turtii gaarii.